harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gulalee Miidiyaa Neetwoork odeessaalee keenya kan guyyaarraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan abbunnoo waa beekote. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka faana turtan kabajaan isin affeera. Mata duree keenya odeessa guyyaa har'aatiin milishaan mootummaan naannoo Oromiyaa adaba hin qabne bobbaasee uummata dararuudhaan manneen dhugaatii fi manneen nyaataa keessatti haala nama saalfachiisuun uummata oggaa shororkeessan ni mul'atu. Waa'ee milishoota kanaa wantoota xixiqqoo waan irraa dubbannu qabna. Mata duree kee lammaffaatiin deeggarsi uummata Walloof eegalame jabaatee akka itti fufuu qabu qaamoleen hawaasaa garaagaraa himaa jiru. Godina Harargee Bahaa aanaa Baabbilee bulchiinsa magaalaa Bishidiimootti daandiin caccabuun rakkoo hedduuf jiraattota saaxiluunis himamee jira. Itoophiyaa fi qaama bulchiinsa Somaaliyaa kan taate Puntland hariiroo isaanii cimsuuf walii galuu isaanis beekamee jira. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gulalee Miidiyaa Neetwoork. Kanaan dura waraanni bilisummaa Oromoo kashalabboota mootummaan milishaa jechuun leenjisaa ture to'achuun barnoota kennee fi gadi lakkisuun isaanii yaadatama. Yeroo ammaas milishoonni kunneen naamusa sabichaa cabsuun uffata milishaa kaakii gatiinsaa gadi aanaa ta'e kanallee waan uffataniif akka waraana ga'umsa qabuutti of ilaaluun manneen dhugaatii fi nyaataa keessatti uummata shororkeessaa jiru. Milishoonni kunneen warra kanaan dura waboon qabamuun diraamaa ispoortii fakkaatu hojjetanidha. Viidiyoon kunis namoota hedduu bashannansiisaa akka ture ni beekama. Isaan kun immoo mana nyaataa fi dhugaatii keessatti kaakii uffatan kan akka waan gatii guddaatti ilaaluun ija of tolummaatiin ilaaluudhaan uummata ittiin shororkeessaatii jiru. Mootummaan milishoota kanneen uummata irratti gadi lakkise isaanirra akka hin caallee fi naamusa dhabuu fi daba hojjechuun wal fakkaatuun isaaniis ni beekama. Mootummaan adaba hin qabne milishoota adaba dhaban bobbaasuudhaan ittiin namoota jeeqaa jira. Oromoon safuu qaba, aadaa qaba, aadaa fi safuun Oromoon qabu milishoota kanneen hin cabuudhaan manneen nyaataa, manneen dhugaatii, daandii fi geejjiboota garaagaraa irratti bifa kana fakkaatuun machaanii of wallaaluudhaan rasaasa akka barbaadan dhukaasuudhaan meeshaa itti kenname itti fayyadama isaan wallaaluun dhukaasuudhaan kanaan dura namoota akka miidhas beekamaa jira. Kanaan dura kibba lixa shawaa magaalaa Walisoo keessatti milishoonni kun akkuma kanatti machaanii dhukaasuudhaan abbaa hoteelichaa dabalatee namoota sadii ajjeesuun isaanii ni beekama. Milishoonni adaba hin qabne kunneen bakka itti dhuganii fi bakka itti nyaatanii hin beekanii. Mootummaan isaan bobbaase immoo isaanii gadi ta'uudhaan jira kanaaf to'annoo yookaan dambii seeraa uffatan kana itti fayyadamaa fi hiika isaan wallaaluudhaan meeshaa qabatan immoo hiika isaan wallaaluudhaan itti fayyadama isaan wallaaluudhaan mootummaan namoota kashalabboota isaa bobbaase kanatti adabatti gochuu qaba jenneetu amanna. Mata duree keenya itti aanuun deeggarsi uummata Oromoo Walloof eegalame jabaatee akka itti fufuu qabu qaamoleen hawaasaa garaagaraa dhaamaniiru. Dhalattoonni Oromoo Walloo hospitaala waan dhabaniif Affaar keessa naanna'anii Adaamaa deemanii yaaluuf baasii guddaa baasaa akka jiranis ni beekama. Kaan immoo osoo mana yaalaa hin gahin lubbuu dhabaa akka jiran himamaa jira. Akka fakkeenyaatti dargaggoon Yuusuf Abduu jedhamu guyyaa har'aa osoo yaalaaf gara Adaamaa geeffamaa jiru magaalaa Ciraattii jedhamu yeroo ga'etti lubbuun isaa darbee jiraachuun odeeffamaa jira. Daandiin Walloorraa gara Finfinnee dhufu fiinxaleessa Amaaraan ugguramuun akkasumas hospitaalli tokkollee Walloo keessaa dhabamuun namoonni hedduun miidhamaa akka jiran dhalattoonni naannichaa himachaa jiru. Rakkoo kana hundeerraa furuuf uummanni Oromoo bal'aan deeggarsa eegale cimsee akka itti fufuu dhaamamaatii jira. Oromoon Walloo haleellaa fiinxaleessaan Amaaraa waggaa waggaan isaan irratti banuun hedduu miidhamaa jiraachuun isaaniis kan yaadatamudha. Godina Harargee Bahaa aanaa Baabbilee bulchiinsa magaalaa Bishidiimootti daandiin caccabuun rakkoo hedduuf jiraattota saaxilaa jiraachuun himamaatee jira. Guyyoota afur dura bitootessa 30 bara 2024 rooba cimaa aanichatti roobeen ambulaansiin deessuu baachuun gara hospitaala Bishidiimoo imalaa ture. Lolaan qabamuun sa'aatii dheeraa erga keessa turtee booda birmannaa uummataan akka baraaramte jiraattonni himaniiru. Haadholiin deessuu sababa rakkoo daandii kanaan miidhamaa jiraachuu fi sochiin uummataaf illee ulfaataa ta'us himamaa jira jiraattotaani.
Daandiin Harargee ba'aa aanaa Baabbillee irraa gara bulchiinsa magaalaa Bashidimoo akkasumas Harargeessu caccabuun tajaajilamtoota rakkisaa jiraachuu jiraattonni irra deddeebiin himataa turaniiru. Daandiin kun Hararii irraa hanga magaalaa Bashidimootti fageenya kiiloomeetira 25 hanga 30 kan hin caalle yoo ta'u, daandii asfaaltii irraa hanga magaalaa Bashidimoo gidduun ulfaataa ta'uunsaa himamaa jira. Laga Bashidimoo kanatti kanaan dura konkolaattonni liqimfamuun hojiin ala akka ta'aa turani jiraattonni GMN'if ergaa erganiin ibsaniiru. Laga Bashidimoo irratti daandiin akka malee caccabee diigamuu rakkisaa jiraachuunis ammas dabaluun himamaati jira. Haadholiin da'umsaaf ambulaansiin deeman sababa rakkoo daandii kanaan miidhamaa jiraachuu fi namoonni gabaaf gara Harar deeman qabeenya isaanii dhaba akka jiran odeeffamaati jira. Naannoo sanatti daandii kana sadarkaa kanaan kan geessise qaamni dhimmi ilaallatu xiyyeeffannoo kennuu dhiisuun akka ta'es jiraattonni irra deddeebiidhaan iyyataa turaniiru. Dhimma qaamni isaa ilaallatutti yeroo haadholiin deessuu fi uummanni sababa daandii kanaan rakkoo adda addaaf saaxilaman qaamni dhimmi ilaallatu xiyyeeffannoo kennaniif akka hin jirres himaniiru. Jiraattonni kunneen daandiin kun hojjetamuuf sababa ordofii dhabuun callifamee hanga yoonaa uummanni rakkoo caccabuu daandii kana rakkataa akka jiru ni beekama. Kana malees riqichi lagicha irratti hojjetame erga xumura jala gahee caccabee kan diigame ta'us jiraattonni himaniiru. Qaamni dhimmi isaa ilaallatu xiyyeeffannoon rakkoo daandii uummanni naannichaa qabu akka furuuf uummanni iyyataa jira. Uummanni Oromoo waan argaturraa waggaatti gibira kaffala. Mirga tajaajila lammummaa argachuus immoo akka qabu seeraan kan tumamedha. Kanaafuu mootummaan uummatarraa gibira funaanaa jiru kun uummannis tajaajila lammummaa argachuuf mirga akka qaban bare daandii caccabee fi akkasumas wantoota bu'uuraa uummatichaaf barbaachisu guutuu fi akka qabu dhaamsa dabarsina. Maaturee keenya sadaffaatiin Itoophiyaa fi Puuntlaand hariiroo isaanii cimsuuf walii galanii akka jiranu himamaati jira. Itoophiyaan atakkaroo Somaaliyaa waliin qabdu gara tarkaanfii waraanaatti ceesisuuf wanta karoora qabdu fakkaata. Hundaafuu Itoophiyaa fi Puuntlaand hariiroo qaban cimsuuf walii galuu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksiseeti jira. Ministeerri deettaan ministeera dhimma alaa Ambaasadar Misgaanuu Argaan jila ministeera maallaqaa Puuntlaand Mohammad Faarahiin durfamu waliin mari'atanii jirus jedhameeti jira. Marii isaaniin Ambaasadar Misgaanuun filannoo mootummaan Puuntlaand dhiyeenya geggeessa dinqisiifachuun Itoophiyaan hariiroo damee hedduu Puuntlaand waliin qabdu cimsuuf murannoo qabaachuu isaanii dubbataniiru. Jilli Puuntlaand gama isaaniitiin Itoophiyaa fi Puuntlaand hariiroo obbolummaa waggoottan hedduu lakkoofsan kan qaban ta'uu ibsaniiti jiru. Itoophiyaan nageenyaa fi barnoota irratti Puuntlaandiif deeggarsa taasisaa jiraachuu eeruun mootummaan Puuntlaand haaraan Itoophiyaa waliin hariiroo gamlame cimsuuf fedhii akka qabus jilli Puuntlaand kun ibseeti jira. Biyyoota lameen gidduu hariiroon daldalaa, ijaarsa bu'uuraalee misoomaa fi tumsa dinagdee irratti xiyyeeffannoon hojjechuun barbaachisaa ta'uu ibsamuu ragaan ministeera dhimma alaa irraa argame ni mul'isa. Mootummaan Itoophiyaa imaammata Somaaliyaa diiguu qabu waan jabeessee fakkaata. Kanaan dura Somaalilaand wal hariiroo uumuu bira darbee waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessuun gaanfa Afrikaatti goolama uumuun isaanii yaadatama. Amma immoo kutaa bulchiinsa Somaaliyaa kan taate Puuntlaand waliin hariiroo hunda galeessa mallatteessu biyyattiin gaanfa Afrikaa jeequuf fedha akka qabdu agarsiisa. Torban darbe Somaaliyaa fi Puuntlaand rakkoo gidduu isaaniitti uumameef jechoota walitti darbachuun isaanii ni yaadatama. Kanaafuu Itoophiyaan imaammata Somaaliyaa waliin rukuttee diiguu akka baafattes ni mul'isa gochi ishee kuni. Maaturee keenumaatiin atileet Daraartuu Tulluu mootummaa Jaappaan irraa badhaasa kabajaa guddaa akka argatte himamaa jira. Mootummaan Jaappaan pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Atileet Koroneel Daraartuu Tulluutiif badhaasa nishaanii olaanaa lammiilee Jaappaanii fi biyyoota alaatiif kennamu badhaaseeti jira. Mootummaan Jaappaan hojii ajaa'ibaa atileetiksiif gumaachitee fi bara 2001 maraatoonii Tookiyoo injifachuu isheetiif badhaasa olaanaa kabaja kanaa akka kenneef Itoophiyaatti ambaasaaddarri Jaappaan Shibaataa Hiroonorii himeeti jira. Gama biraatiin Piroofeesar Gabbisaa Ejjetaa Yuunivarsiitii Poorduu irraa badhaasa guddaa akka fudhatanii beekameera. Badhaasi Order of the Giffrin jedhamu kun Yuunivarsiitii inni duraanitti baratee fi ammallee yeroo dheertuu keessa hojjechaa jirurraa kan kennameef akka ta'es ibsameera. Piroofeesar Gabbisaan badhaasa kana harka pirezidaantii Yuunivarsiitii Paarduu Mungi Chang irraa akka fudhatanis beekameeti jira. Hayyuun Oromiyaatti dhalatee guddate kun yeroo ammaa Paarduutti damee horsiisa biqiltuu jeenetiksii fi qonnaa idil addunyaa piroofeesara kabajamaa distingaard piroofeesar ta'uun tajaajiluu irratti argama. Piroofeesar Gabbisaan waggaa tokko keessatti badhaasa olaanaa lama injifachuu isaaniiti. Bara darbes yuunivarsiitii tokkorraa badhaasa olaanaa saayintistiidhaan badhaafamuun isaanii kan yaadatamudha.
Ayyan kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaaleen keenya kan guyyaaratiif qabannee dhiyaanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin biraan ga'a ture ana buunnoo waa beekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora yuutuuba Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii sabiskiraayib sheer laayikii gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Wanta nu daawwattaniif galatooma.